Amma faafin finnetti mana qababeeta achitti nama torbaan tokko achuuf bira teessisee keessaa baasaa beekte. Wallahi jedhe intala takka abbaa irraa ajjeesanii jedhe obboleessa irraa ajjeesanii jedhe haadha irraa ajjeesanii ilma irraa ajjeesanii jedhe horii isii hunda jalaa fixanii jedhe barabbu isiitti dabaran jedhe. Bar waan si ajabsiisu waan si ajabsiisu amma Najiib kenna waan arge biyya teennatti laal namoonni biyya namaa yoo ati ilaalte namni umrii dheerata diqqoo faa qabeenya faa xiqqoo waaqa qabaannaani umrii dheerata namni natti kamaatii wal jala dhumu amma bar biyya teennatti namni yoo akkam ture ganna 60 eegaa bar yaa wallahi achi dabarraan dargaggeessuma kana namni kichumatti caba an ganda tokko amma rahmaan beeta ganda dirkali nama meeqa namatti hafe ganda arabiyyuun beeta namatti hafe wanni kunin waan arkitee ummanni biyya teennaa waliin balleessaa jiru xiqqoo tokko namni arkitee tattaafatee jijjiirama qabu huma fa'ata biyya teenna keessaa yaa asomriin isaan geentu abar an ganda tokko kaarkitee maatiin guutuun dhumee ijoolleen xixiqqoon dhumte beeka ajaluma si ajalaa miti namni wal balleessaa jira manni kenna ofii wal balleessaa jira Allahumma najjina ya wallahi Allahumma najjina ma biyya faranjii tanatti arkita kun faranjii nama ganna dhibbaa fi diidama dhibbaaf kudhaniitu deema ol jedhee deema qajeelee bar si wajjin haasaa waan haasa'u beeka wallahi kusattuun tiyya takka nama waggaa 400 seefu mana ifii keessa jirti amma kana siilii ufii kaatee fudhattee nyaatti buna ufii dhuggeeffatti. No biyya teenya namni jaarsa kana walitti ergee wal balleessaa jira rabbi rahmataa godhuuf ummata kenna wallahi ummata ammoo jallate ummata waan akkanaa kanarraa hin fagaanne rabbiin hin balleessa beektaa. Amin. Ya, bukan bertunahistum ada berhasitum ada berseifu. Apa nama ada apa kujas meracan hati tijas ni dute. Bas topolama meti berrama. Atu mau kabenya kabata maseifu wan kabate kan tukani sabut gate. Arruma kabenya sabisa. Irra aku bang kabu ini. Ana mau boleh sekiya tokko akkanatti dhukkubsate. Obboleessa kiyya tokko akkanatti hidhanii dhukkubsate subhanallah marajee ciise. Heddu siri wal Allahumma najjina amma sin beeta seefu warra biyya ta'e dhala ammas biyyatti ergatu taakka jee yoolleen biyya arabaa tun harki rukuttaan ni qabadis arab liigiin tun guutuun siin qabdi jaartiin uffata jaartiin mana hafeeti jaartiin deema yooni sin balleessinee jaa shakkiidha kunis ana malee akkira mul'an ana malee qabeenyasi akka warraa haadha abbaa wajjin ta'an Aku boleh je nulis irra guddaa ijoolleen ni qabdi ayye. Ya Saduwaan anan yaammanne kabiyyateen ammallee waan garaas nyaatu nasabatti rahiimumatti walirratti dalaga jedhan. Obboleessa irratti dalaga adeerri irratti dalaga abbo. Allahumma najjina ilma abbaa ilmaan irratti dalagu jira jedhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seifu intala isaa namaa kennee isiin diddee jennaan ka intala irra dalagee jira bu'aa akkasiin gurbaa san tole jettee teerum. Namni rabbi dhiisee jira namni rabbi raanfatee addunyumatti tana qofa irratti fokus godhee jira. I think diinaa kenna haa ta'u rabbi sodaa dhabuu haa ta'u annaan galle ka biyyateen naasu. Akka hin qaban kana. Akkuma gartee irraa si qabu sanuma gammada malee waan fuula duraa isaa waan isa dhufuun beeku. Amma duwwaa miidhaa tokko deeme nama qara hin jenne obbuu inni itti qara'u bara tifiifuun qabdaa ittiin seerii jaartii teessin si godhe. Mee namni akkami godhama? Yaa wallahi. Achiin booda gaadawaa tokkotti himnaa aayataa sitti himnaa achiin booda mucaa sana wal dhiisee jiru. Dhiisiin jeena faayidaa siin qabu. Kata adda hundi. Hamtu beeta. Namni footoo itti irratti dalagaa waan maqaa irratti dalagaa namni waan akka keetii irratti dalagaa beeta.
Ya. Namni immoo wayii Malee. harki dhibbarraa Kamalee bara wal sadii gattaa. dhugaa wanni amma namni biyya keenyatti wanni dhumu jiru dhukkubaa miti siirii wal qabatu. Ofumaa wal galatu jira quba qabnaa. Maal abboo jaartiin jaarsarra dalagaa hin jirtu jaarsa isii abbaa ijoollee isii. Jaarsi jaartirra dalagaa hin jiru jaartii haadha ilmaan isaa subhaanallah. Gara jabeenni kanaa olii maaltu jira jara keenya. Yaa. Wanni baree biyyi teenya guutuun akkanuma. Itoophiyaa fi Naayijeeriyaan takka taate jedha namni. Akka malee akka malee Allahumma takka taatee Yaa warri Naayijeeriyaa kunillee hedduu walirra dalagaa. haala kanaan amma yoo ummata adii biyya isaanii nuti jirru kana laaltu uummanni kun jannata seenu. Jannata seenaa boosoo dhiqqoma laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah Wallaahi jedhani. adiim. Ummata sharrii walitti hin yaanne, ummata hamtuu sitti hin yaanne. Yoo si jibbellee garaa keessatti si jibbee si biraa deema. Bar si jibbee bar si hin fedhu bar afaanii sitti hin baafatu. Garuma keessa qabatee deema malee. dhageenyu wanta Biizinasa si waliin hin godhu sirraan bitatu sitti hin gurguratu garuu sitti waanju yoo si jibbe. Biyyan tokko nu dhufe dhiyootan bakka inni deemu mucaa yoo inni deeme makiinaa yoo inni seene namni hundi nu bu'aa jedhe. Hime mucaan qaamni kun hundi nu gurraattame jedhe maali jennaan qaamni kiyya guutuun ni ajaa'iba jedhe. Dhiqadhuus aduufitti ni ajaa'ibaa jedhe. Yoo inni baajaa seene baajaa jirraan namni nu bu'aa jedhe. Makiinaa takka horuu hin danda'u galee bu'aa jedhe. Kadu'ee irra jiraa beeka akkasii. Wallahi. Narbi sodaadhu. Eebannee. Yaa kadu'eetu irra jira. Ummata waan kana namatti dalagu biyya keessatti uummanni maatti hin dulli. Bar kun amma nama ajjeesee jira beektaa warri waan kana dalagu. Kan nama dalaysiisee osoo hin tahin ka dalage san biyya keessaa maan dhabamsiifne uummanni. Gubuudha silaa seefuu ibiddatti qabanii gubu. Kun rabbiin beeku bar kun kaafiraa. Kun nama rabbiin hin jiru jedhee shayitaana ilma namatti ergu. Isuma san jiraa gubu. Wallaahi al'adiim. Yaa wallahi gubu silaa. Wattakka rahmanni akka hin jiru gabar rabbiin rahmata godhuufi bar. Fatamtuu siiriidhaan lafa balleesseen beeka akkam. Kutaa kamtuu siiriin akka sheekotiillee kan waliin godhu. Kutaa kamiin beeka. Takka takkatti. Gurbaa wayii fira kiyya asii biyyatti fuudhee asii intaltummaan asii haadha waliin deeme mucaan biyya deemee hin beeku. Nama umrii xiqqoo narra jira asii biyya deemee haadha waliin biyya laala jedhee deeme. Yoo inni deemu ijoollummaan dhufe biyya tana isaa umrii 3 akkana fidan. Biyya dhaqe. Achi gara keenya gara Nageellee Booranaa san gabbu'an. Eegasi jaartiin adaadaa taatuuf obboleettiin abbaa isaa intalati Yaasiinaa baasi jettee gaafatte. Mucaan gurra laafaa ayyee jedheen. Eegasi deemee mucayyoo wahii ganda haati dhayxee waliin dhaqee mucayyoo wahii arge. Mucootaan jaalate. Mucootaan jaalannaani fuudhu malee jedhe. Haati waan jetteen adaadaa ta'e akkana jetteeni si laalti akkam gootaa jennaani hiriyaa qabaa mallaqa kaffalee fi akka inni isii fidu godhaa garuu mucoota na jaaladhee fuudhuu qabaa jedhee naadhan. Akkas taanaan hayaa jedhanii nikaa godhanii fi kadhatee achi as dhufe. Aruuzallee godhanii. As dhufee gaafa asirraa biyyatti deebi'u saahiba isaa kaan mallaqa kennee fi kotu intala adaadaan tiyya dhalteetu jira jaartii tiyya jedhii naafiti jedheen. Gizee kana ammoo haadhatti nimne beete. Amin adaadaa isatti nimne. Asii biyya deeme. Saahiba isaa waliin. Adaadan maal quba qabdi intala tiyya dhiisee naa baasuu didee intala biraa fuudhee. Biraa jaalate. Yaa inni immoo sharrii tana quba hin qabu. Haga inni as jiru footoo isaa fuutee uummata tokko jira mooyyelee garrimarroo jedhanii garrimarroo bira geessite. Uummanni garrimarroo kun sihirii jabeennarraa naacha yaamanii waliin haasa'an.
naachuma naachaa yaamanii waliin haasa'a. Eegas siirii itti goote gurbaan gizee asii deebi'u indala gurbaa saahiba isaa waliin fuudhee asii fuudhee deemeen kaa waliin cootaa waa goggodhan. Haati dhayitee irraa hiikuuf amma dubbiin haati intalaa dhayitee irraa hiikuuf amma dubbiin gara biraa deemte. Wanni sii yaaddee fi wanni gurbaan dalagee garagara itti dhiisan. Eegas mucaan gurbaan gizee asii deemee jaartii bira dhaqu takkan socho'u. Hospitaala inni dhaqu nagaa qabdaa deemi jedhaniin. Mucoon inni fuudhe na jibbitaa beektaa kanaafi. Achi yoo as deebi'e Ameerikaattis deebi'u nagaa qaba. Yoo achi deebi'u takka socho'u. Gurbaan gudii ta'e asii amma nama ho'iitu jira waa asitti godhuun oola jedhanii fuudhanii mooyyelee geessan. Hoggaa mooyyelee geessan namtichi siirii itti godhe karraa hiikuuf bira geessan akkanuma laalee rifate. Maal taatee jedhaniin bar gurbaa kana anan siirii itti godhee jedhe. Akkam jennaan jaartii ho'iitu natti dhufee bar itti nagoo siistee mallaqa guddaa naa kennite. Jaartii akkam? Jaartii akkana aadaa isaati. Obboleettii abbaa. Eegas amma irraa hiikuuf maal godhuu qabna jennaan mallaqa guddaa kana naa kennaa jedhee akka $2,200 gaafate. 2,200 miti haga feeteeru gaafadhu guruuma kanarraa hiiki jedhanii. Eegas namtichi naacha yaamee mallaqa eega fudhate booda naacha yaamee naachaan haqqisi jedheen maal haqqise beektaa naachi? Feestaala maraa qabu haqqise. Feestaala inni haqqise kan gizee fuudhanii hiikanii ilaalan footoo isaatiitu keessa jira. Guyyaa sanirraa eegalee gurbaan nagaatti bahe. Waan si ajabsiisu mucoon inni fuudhee eegas ilma dhiiraa dhaltee fi amma dhiyootan amrii taate mucoon sun biyyatti deebite. So waan akkanaatu jira. Ummata rahmata walii hin qabne, ummata Itoophiyaa, ummata zaalima, ummata badaa qiyaaman wachiin bu'uun oltanii sodaa qaba wallaahi al'aadiim.